Kristos ka'eeradota keessa du'ee balleessee du'a awwaala keessa kan jiraniif kenneefi jireenya bara baraanis boqonnaa. Isa jirata warra du'ani keessa maaliif barbaaddu du'a moo'eera Kristos ka'eera. Isa jirata warra du'ani keessa isa jirata warra du'ani keessa maaliif barbaaddu du'a moo'eera Kristos ka'eera. Magdalawit Maryam urgooftuu babatte awwaalicha dibuuf subii lafa gaate reeffa sana arganne awwaala keessatti Kristos ka'eera akkuma dubbatetti. Isa jirata warra du'ani keessa isa jirata warra du'ani keessa maaliif barbaaddu du'a moo'eera Kristos ka'eera. Phexros amanee maalumaaf shakkita kan gurraan dhageesse ija keen argita guyyaa sadeen jigee guyyaa sadeen jara jedhee kan dubbate kunoo raawwateera. Isa jirata warra du'ani keessa isa jirata warra du'ani keessa maaliif barbaaddu du'a moo'eera Kristos ka'eera. Toomaas baay'ee mamee ijaan odoon argee dinaamanuu jedhee cinaacha isaa tuqee baruu waraanamee Kristos ka'uusaa dhugumatti amanee. Isa jirata warra du'ani keessa isa jirata warra du'ani keessa maaliif barbaaddu du'a moo'eera Kristos ka'eera. Waaqa dhugaatinni kan gitaa hin qabne akka warra kaanii awwaalame dhabne dhaqicha awwaalcha bittinse baay'eera Kristos waaqadha waaqa bara bara. Isa jirata warra du'ani keessa isa jirata warra du'ani keessa maaliif barbaaddu du'a moo'eera Kristos ka'eera. Isa jirata warra du'ani keessa isa jirata warra du'ani keessa maaliif barbaaddu du'a moo'eera Kristos ka'eera.